Imbaasiin Eertiraadhaa ibsa baafteen Itoophiyaan karaa tolaatiin seera guuttee waliigaltee Eertiraa wajjin yoo taasifte malee doorsisaa fi sodaachisaadhaan galaana diimaa argachuu akka hin dandeenye ibsa baafte keessatti dubbii qeeqa Itoophiyaa qabdu hedduu qaabteeti jirti. Mootummaan Ameerikaadhaa qajeelfama haarawaa uggura viizaa biyyoota 75 irra kaa'ee hordofuudhaan lammiileen Ameerikaa haadha warraa abbaa warraa yookaan maatiin biyyoota birootii qaban karaa viizaa maatii wal qunnamsiisuun ammaan booda wal qunnamuun akka hin danda'amne labsuun dhaga'ame. Ajajaan waraanaa Itoophiyaadhaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa hooggantoota ispoortii waraanaa addunyaatii fi Afrikaa wajjin marii taasisee bal'ina oduu teenya keessatti qopheessineeti jira. Lola Itoophiyaadhaa fi Masrii jidduutti oowwuuf ka'e itti fufneetii jira jechuudhaan pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp dubbachuun dhaga'ame. Daawwattootaa fi hordoftoota lammii miidiyaa nagaa fi salaamata keenya bakka jirtan maratti isin dhaqqabu. Kanneen amma isinitti himne hangafoota oduu teenya guyyaa irraati amma bal'ina oduu isinitti himna. Imbaasiin Eertiraadhaa haasawaa xiinxalaa mootummaan Itoophiyaa dhimma hulaa galaana diimaa ilaalchise akkasumas walitti bu'iinsa ji'oopolitikaa ilaalchisuudhaan Dr. Abiy Ahmed dubbate irratti imbaasichi yaada dhiyeesseen yaadni Itoophiyaan Afrikaatti waraanni ka'uu mala jettee fi dhimmi hulaa galaanaa ilaalchiftee dubbattee ibsa dogoggorsiisaadhaa fi madaala hin qabnee fi akkasumas kaka'umsa siyaasaa kan of keessaa qabu jechuudhaan qeeyite. Ibsi cimaan imbaasichi kanneen barreeffamni Afrikaa keessatti waraanni ka'uu akka danda'u kan akeekkachiisu ta'ullee imaammata aggaammii fi dirqisiisaa mootummaan Itoophiyaa badii galaana diimaa haala abbaa biyyummaa Itoophiyaatti wal qabsiisee barbaaddu galmaan ga'uuf fudhatama kan hin qabnee fi hiika maleessa jechuudhaan gaafii abbaa biyyummaa galaana diimaa Itoophiyaan kaasaa jirtu qeeqeeti jira. Imbaasiin Eertiraa kun himannaan Itoophiyaan galaana diimaa irratti dhiyeessaa jirtu kun himannaa seera idil addunyaa filannoodhaan hojiirra oolchuuf yaalamaa jirtuun abbaa biyyummaa Eertiraa gaafii keessa galchuun kun himannaa daangaa seeraan alaa mootummaan Itoophiyaa baase kun himannaa qofaadha jechuudhaan ibse. Kana malees himannaan yeroo hedduu Itoophiyaan kaaftu akka waan Eertiraan buufata galaanaa fayyadamuu dhoowwitetti kaasuudhaan oofaa jirtu himannaa sobaati kaja'u imbaasiin kun Eertiraan akkaataa waliigaltee seera qabeessa biyyoota lamaaniitiin buufata galaanaa isii daldalaaf itti fayyadamuu mormitee hin beektu. Haa ta'uti malee gocha dhaqqabummaa daldalaa fi abbaa biyyummaa wal waraanuu guutumatti ni diddii jechuudhaan imbaasiin kun ibseeti jira. Mootummaan Itoophiyaa dhimma buufata galaanaa akka dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhabuuti jechuudhaan akka waan dogoggora seenaa qabeessa sirreessuuf oofaa jirutti tooftaa hamaa seeraan alaa jechuudhaan ibse. Wanti hubatamuu qaba jeelfama dirqama daangaa koloneeffataa kabajuu kan yaa'ii dhaabbata mootummoota gamtoomanii bara 1964 Kaayirootti chartara dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiin mallattaa'ee cabsuudhaas jechuudhaan imbaasiin Eertiraa kana hubachiisuu barbaada jechuun ibse. Mootummaan qarqara galaanaa kamiinuu hin marfamne naannoo fi buufata doonii abbaa biyyummaa mootummaa birooti irratti mirga abbaa biyyummaa akka hin qabne himuu barbaanna jechuun ibse. Itti fayyadama buufata galaanaa seera qabeessa seera idil addunyaatiin waliigaltee daldalaa fi tumsaa karaa nagaa ta'e malee doorsisaa fi humnaan kan qajeelfamu ta'uu akka hin qabnes ibseeti jira. Mootummaan Ameerikaadhaa qajeelfama haarawaa uggura viizaa biyyoota 75 irra kaa'ee hordofuudhaan lammiileen Ameerikaa haadha warraa abbaa warraa yookaan maatii biyya birootii qaban karaa viizaa maatiitiin wal qunnamsiisuun ammaan booda wal qunnamuun akka hin danda'amne labsuun dhaga'ame. Roobii irraa qajeelfama haarawaa uggura viizaa biyyoota 75 irra kaa'ee hordofuudhaan pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp lammiileen Ameerikaa amma booda qunnamtii viizaa maatii wal qunnamsiisu akka hin jirre yookaan akka dhowwamee jiru beeksisuun dhaga'ame. Uggura viizaa baqattootaatti aansitee Ameerikaan uggura viizaa qunnamtii maatii jaarsaa fi jaartii haadhaa fi ilmoo akkasumas firaa fi firrii wal qunnamuu dhoowwuu beeksifte. Kunis baqattoonni lammiilee biyyoota biroo keessattuu lammiilee Afrikaa bahaa karaa fuudhaa fi heerumaatiin lammummaa Ameerikaa argachaa akka turan himuudhaan kanaan dura miseensi koongiresii Ameerikaa tan taate aadde Ilhaan Umar lammummaa Ameerikaa argachuudhaaf jecha ati nama obboleessa keetitti heerumi jechuudhaan pirezidaantiin Ameerikaa aadde Ilhaan Umar qeequudhaan baqattoonni baha Afrikaa tooftaalee gowwoomsaa kanaan lammummaa seeraan alaa akkana argachaa jiran jechuudhaan baqattoota Soomaaliyaa fi Itoophiyaa dabalate baqattoonni Afrikaa baha giriin viizaa hin qabne dafanii Ameerikaa gadhiisanii akka bahan labsuudhaan warra didee ammoo ICA'dhaan to'annaa jala oolchuu beeksisuun ni yaadatama. Haaluma kanaan Ameerikaan roobii irraatillee guyyaa seenaa Ameerikaa keessatti Black Wednesday jaamee galmaa'uu danda'u galmeessiteeti jira. Ajajni hojii raawwachiiftuu haarawaa White House irraa hojiirra oole sa'aatii muraasa dura hojiirra oole keessatti imbaasii fi qoonsilaan Ameerikaa
addunyaa guutuu keessatti jeequmsa kaasee jira. Ajajni kunis biyyoota 75 irratti kan xiyyeeffate waggaa ta'u qajeelfamni namoota hedduu rifachiise kun haadha warraa fi ilmoo lammiilee Ameerikaa dabalatee viizaan gara biyyaatti akka hin seenne dhorkuun imaammata maatii walitti makuu kan waggoota 60 dura kan ture kan cabsuu jechuun komachaa jiran. Abbaan seeraa obbo Mulanee Geetaachoo akka himetti amajjii 20 takkarraa eegalee ijoolleen haadha warraatii fi warri lammiilee Ameerikaa dabalatee viizaa godaantotaa qaban hundi kana booda viizaa Ameerikaa seenuuf kan hin kennamneef ta'uudhaan kunis uggura imala biyyoota 75 irratti kaa'ame hordofee kan hojiirra oole ta'uu ibsee jira. Uggurri kun hunda caala lammiilee Ameerikaa haadha warraa ijoollee fi warra isaanii irraa addan kan baasu ta'uu ibsan. Ajajaan waraana Itoophiyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa hooggantoota ispoortii waraanaa addunyaatii fi Afrikaa wajjin marii taasisee jiraachuun dhagahame. Hoogganaan raayyaa ittisa biyya Itoophiyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa hooggantoota olaanoo mana marii ispoortii waraana idil addunyaatii fi dhaabbata ispoortii waraanaa Afrikaa waajjira isaaniitti simachuun marii bal'aa wajjin taasisee jiraachuu raayyaan ittisa biyya Itoophiyaa gabaase. Hariiroon dippiloomaasii guyyaarra amajjii 20 takka bara 2026 taasifamteen Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa pirezidaantii mana marii ispoortii waraana idil addunyaa Koloneel Nilton Gomez akkasumas pirezidaantii ispoortii waraana Afrikaa Meejar Jeneraal Miikayaanoo Abdullaahi akkasumallee barreessaa olaanaa mana marii ispoortii waraana idil addunyaa Koloneel Roobertoo waliin marii taasisee jiraachuun ibsame. Intaltoonni ispoortii waraana addunyaatii fi Afrikaa kunneen daawwannaa hojii guyyaa 3 Itoophiyaatti taasisan tanaan naannoo Tigraayis daawwachuun ibsameeti jira. Akka raayyaan ittisa biyya Itoophiyaa ibsetti marii tanaanis Itoophiyaan dorgommii ispoortii waraanaa addunyaatii fi Afrikaa gara fuulduraatti akka qopheessitu yaada hooggantootaaf dhiyeessuun ibsame. Irra caalaa haaldureen Itoophiyaan dorgommii ispoortii waraanaa Afrikaa qopheessuu dandeessuu fi dhimmoota kilabii ispoortii dandeettii ittisaa sadarkaa idil addunyaatti dorgomuu danda'u irratti xiyyeeffachuunis himameeti jira. Lola Itoophiyaadhaa fi Masrii jidduutti ooguuf ka'e hanga tokko irrifnee jira jechuudhaan pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp dubbachuun dhagahame. Hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa ilaalchisee Masrii fi Itoophiyaa jidduutti lola uumamuu danda'u akka oolu taasifnee kaja'u pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Itoophiyaan hidha guddaa laga Abbayyaa irratti ijaarteen yaa bishaanii gara Masrii irrifte biyyoota lameen jidduutti wallabdii hamaa kaase waan ta'eef wallabdii tun saffisaan lolatti akka hin seenne ittifnee jira jechuudhaan dubbachuu isaa Great African gabaaseeti jira. Kana malees Ameerikaan Projekticha maallaqaan gargaaruu ishiitiin hirmaachuun haalli akkasii akkamitti akka uumamu laaluudhaan ilaalcha keessa galchinee jidduu seennee jechuudhaan Tiraamp dubbachuun dhagahame. Haa ta'utii malee ministeerri bishaanii fi enerjii Itoophiyaa Injiinar Dr. Habtaamuu Ittafaa eega hidhaan Abbayyaa xumuramee eebbifameen booda ibsa miidiyaaf kenneen hidhaan haaromsa Itoophiyaa guddichi deeggarsa biyya alaa malee guutumaan guututti deeggarsa lammiilee Itoophiyaa qofaan hidhamee xumuramuu ibsuun yaadatama. Akka Tiraamp jedhutti Masrii fi Itoophiyaan hidha tokko irratti wal loluuf turan. Anis waan kana jidduu seenee qabbaneessee Itoophiyaan hidha bishaan laga xiqqoo Abbayyaa jaamtu irratti akka hin yaane hiiti kanaaf Suudaanii fi Masriif akka qooddu murteessine jechuun dubbachuun himame. Hidhaan haaromsi guddicha Itoophiyaa yeroo dheeraaf kaaba baha Afrikaatti madda waldhabdee dippiloomaasii ta'e kan ture yoo ta'u Masriin nageenya bishaan isirratti balaa geessisuuf sodaachaa kan turtee fi Itoophiyaan ammoo hidhichi misoomaa fi humna ifaatiif murteessaa akka ta'etti kan amantu ta'ulleen ibsameeti jira. Daawwattoota fi hordoftoota Lammii Miidiyaa irraa oduu fi odeeffannoo jiroo kanaaf isin biraan gahaa turre kan hanga ammaatti hordofaa turtanii turtii gaarii.